ورحمة الله وبركاته. حواسا إسلاما تنكيسا كنلاجي ونما حركة كينتي أغرتا من براجي دبا فكاتو خوني خطابا kan kitaaba kana gube orma waaqeffataa jedhanii shakkii takka malee jechuudha. Qabrii ummata islaamatti dhiibbannee owwaalamnu malee jechuudhaan islaamummaa kanaa oli buqqifna jechuudhaan tuni arabatti nurraa agaltu waan arabaati jechuudhaan osoo namni quban qabne ta'e malee silaa namni duguugama. Eessa jirtan jechuun keessanni mala namni dhugaadha. Biyya tokko keessa jiru nagayama jira jeetuma haajaa isaatii bobbaata. Mutaallimni kunis iidarra jiran mana cufanii iidaaf wal bira jiran bakka isaa wal bira jiranii mana keessatti banziilli naqamee achi keessaan ibidditti gad ergamee ulaatiin kitaabni dilli kun gubate silaa yeroo san namni bira jiraate akka baktii waraabisaa godha waan kana. Amma duratti quraana ciraa turan sagaraa naqachaa turan akka waan nuti dhumnetti jechuudha. Garuu ni jirra dhabamneetii miti dhoysaniiti namni silaa mul'isee dalagee gaarii ture. Kitaabni kun kitaaba tafsiiraa quraanni tafsiiraa qofti kitaaba darasaa hedduuti meeqaa keessa jira. Dibaa ibiddaa fakkaata cilaayee kan hin harkaa qabu kun kitaaba seenaadhaa ka siiraadhaa ka aqiidaadhaati. Kan mukni hafiqii keessa jira kitaaban aqiidaadhaa kitaaban sharoota kitaaba subula kitaaban gurguddaa kitaaba 150 oliin kitaaba sheekarraa ergisanii sheekarraa fudhataniirraa dubbisan faa keessa jira. Aalamni kitaabaa kun dhuguma banziilli itti naqanii kacileesses bakka itti gubames ni agartan. Kanaaf kun ammoo wanni akkana jennuuf mootummaan waan kana beekuudha qabaadha. Rakkoon tun lubbuu namaa fuutee dabruun isii ifa kun rakkoon akkanaa dhufee nuti dachirrallee jiraatuun feenu. Rakkoo tanaaf yoo mootummaan falan kaayin akka barbaachisaa ta'etti yoo tarkaanfiin fudhatin nuti kitaabaaf jirra malee duniyaaf hin jirru biyya tana gubbaa. Kana namni hundinuu hubatuudha qaba. Waa takka shakkiin qaba. Naman tuyinuu nama nutuq immoo mootummaan ni himna. Mootummaan humna qabu saniin tarkaanfii fudhatuu baannaan dhumnee dabarra malee abadanuma akki kun ittiin fufu ganallee. Kanaaf harka namaa wanni jiru kun dibaan kun kitaaba guban kitaaba rabbiin isiidhaa jecha samii gadhaabe dachii gadhaabe nama kana isiidhaa jecha uume akka nama islaamummaa balleessuu danda'u tokkotti islaamummaan baduu danda'u hin jiru. Islaamummaan itti fufa ganallee. Kanaaf kuni rakkoo hamaadha. Bakka hundaa yoo nuti dubbanne malee wanni furmaata argatu hin jiru. Rakkoon kitaaba kan walii qabanii guban kun nama maktabaa gube kitaabni kun. Maktabaa ummata islaamaa gube. Kana jechuun ammoo ummata islaamaa ifi kaafne nu haa qalaniit. Achi booda mootummaan isintu badii qaba haa jiru. Kaayyoon kun akka kan waan isaan duba jirullee hin beeku. San namni qoratu haa qoratu. Kanaaf kun nuti wanni irraa dubbannu amantaa keenya. Amantaa keenyaaf arras borus ni jirra. Wanni fedhe santu dhufa malee jechuudha. Kanumaafuu kana akka nu hubattanii nu agartanii bakka hunda waan kana mormii irratti deeggarsanuu goota. Wanni kun ta'uu qabu bakka maaliif ta'a? Maaliif ta'a? Namni dalagatee jiraatu qabu mataa isaati. Maal amantaa nu naannessa? Kanaaf kana beeknee waan kana akka agartaniif jenna gara sheeyisaatti isin dabarsa.